Ayyaanni fararri Waaqayyoo maqaa isaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hunduma keessaniif haa ta'u. Waldooliin geggeessitoonnii fi tajaajiltoonni adda addaa waldaa Generation for Truth jedhu jalatti kan argamtan akkam jirtu fayyuma keessanii. Egaa Waaqayyoon guddaa goonee galateeffannaa. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyotu carraa kana nuuf laatee akka dubbii isaa barannu barumsa walii wajjin jalqabnee barataa akka jirru ni yaadatama, ni beektu jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon abbaa keenya immoo guddaa goonee galateeffannaa. Kutaa lamatti qoonnee jirra. Kutaa tokkoffaadha ammayyuu kan nuti wal faana ilaalaa jirru. Yeroo darbe egaa waa'ee barsiisa sobaatii fi raajota sobaa amala isaanii akkaataa kamiin immoo itti of eegganna kan jedhu mata duree kana irratti akka barataa jirru ni yaadatama. Barsiisa sobaa keessaa kan akka ginoostiksii yeroo jennu beekumsatti amanuudha waaqa dhiisanii, kan akka lammaffaan immoo aariyoosii waa'ee Yesuus Kiristoosiin kan inni mormu uumama malee uumaa miti Yesuus jedha. Kan akka maarsiyoon akkasumas immoo kan akka abdooshiniistii walii wajjin barannee ilaalaa turreerra. Akkasumas immoo bara kana keessa immoo kanneen jiran keessaa eenyu fa'ii kan jedhu baay'ee yoo ta'an illee isaan keessaa waa baay'ee ilaalleerraa. Tokkoffaa loltuu amantii yookiin immoo fees aarmii kan jennu baranneerraa. Kan biraan waldaa ergamootaa yookiin immoo onni liijisaas kan jedhu torbee darbe walii wajjin barachuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo jaalala Waaqayyoo yoo ta'e sadaffaa kan nuti wal faana ilaallu mormoon waa'ee amantii mormooniin ilaalla. Mormoonizimii kan jedhu kun maal hiikisaa? Eessaa ka'ee eessa jira? Waa'ee maalii barsiisaa kan jedhu dhoksaa jira kanaa baranna jechaadha. Yeroo ammaa kana biyya keessa faffaca'anii jireenya namaa miidhaa kan jiran, balaa guddaa geessisaa kan jirani baay'ee amantii sobaa baay'ee jireenya namaa kan miidhuudha. Sagalee Waaqayyoo keessaa Ximiitoo isa jalqabaa boqonnaa 6 lakkoofsa 11 dubbiseetan walii wajjiniin Waaqayyoo keenya kadhannee barumsa keenya itti fufnaa. Akkasiin hordofaa jirtanii nan abdadha. Akkasidha. Isa duraa 6:11 ati garuu jedha. Ati garuu yaa nama Waaqayyoo kana hundumaarraa fagaadhu. Qajeelinaa fi akka nama Waaqayyootti jiraachuudhaaf, amantiidhaaf, jaalalaaf, obsaaf, gara laafummaadhaaf dhamayyeedha. Waan taamaarraa waan rakkinatti si geessurraa fagaadhuuti maal godhi? Qajeelina qabaadhuu, nama Waaqayyoo ta'uudhaaf, akka nama Waaqayyootti jiraachuudhaaf of qopheessi jedheetu dubbata gaa sagaleen kun jechaadha. Mee Waaqayyoon kadhannee itti fufnu. Yaa Waaqayyo gooftaa hundumaa dandeessu abbaa koo hafuura keessa abbaa jedhu na keessa keesse, hafuura keessa abbaa jedhu nu keessa keesse. Galanni ulfinni uqubaa guddaan siif haa ta'u Yesuuse. Maqaan kee haa eebbifamu. Kabajama abbaa keenyaa gooftaadha. Ati guddaadha, beekaadha, danda'aadha. Ati haaleluyyaa. Si haa galatu hafuura qulqulluu eebbifame. Thank you Lord Jesus. Glorify forever. Teach us your word. Ulfaadhu bara baraan galanni siif haa ta'u. Dubbii kee nutti dubbadhu. Jireenya keenya qalbii keenya fayyisi. Yaada diinaa karaatti hambisi. Yaada kee nuuf raawwadhu. Bara dhumaa kana keessatti hubannaaf ogummaa nuu laadhu. Diigi yaada seexanaa. Haaleluyyaa. Diigi yaada hafuura hamaa. Yaada kee nuuf raawwadhu gooftaa koo. Harki kee nu wajjin haa ta'u. Jalqabaaf xumura keenya nuu ta'i. Sagalee kee nu barsiisi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu gooftaani. Egaa guyyaa irraa immoo eenyu fa'i barsiisonni sobaa kun? Barsiisni sobaa dhimma amantii kanaan kan wal qabatu kan jedhu waa ilaalleerraa. Kan biraan guyyaa irraa kan nuti walii wajjin ilaallu waa'ee amantii mormoon yookiin immoo mormoonizimii kan jedhu isa kana ilaalla. Kunoo lakkoofsa 3 irratti isinii barreesseen jira. Addana irratti barreeffamaan kaa'een jira gosa isaa. Kan nuti walii wajjin ilaallu har'a immoo mormoonizimii kan jedhudha.
Waa'een mormoonizimii kan isin dhibu dhoksaan isa keessa jiru barumsi isaa maal fakkaata, haalli isaa maal fakkaata kan jedhu jarri kuni yeroo ammaa kana akka biyya keenyaattas naannoo Finfinnee jechaadha. Bishooftuu keessatti baay'ee humnaa ol dagaaganii dargaggoota baay'ee, dargaggeettii baay'ee karaatti hambisaa jiru. Baay'ee jireenya tajaajiltootaa, jireenya amantoota Waaqayyoo diigaa jiru biyya keenya keessattuu jechaadha. Jarri kun faallaa sagalee Waaqayyoo barsiisu samaayiidhaaf lafa akka dubbii Waaqayyootti waa isaan dubbataniif sagalee Waaqayyoo wal bira qabdanii walaaltan waluun argu. Namni amantaa kana hordofu baay'ee jireenya namaa miidha jechaadha. Namni amantaa kana hordofu hundumtuu barumsa sadarkaa lammaffaa xumuree jennaani utuu isa ittaanu hin naqin jechaadha. Akka seera isaaniitti utuu isa ittaanu hin naqin fedha isaatiin waggaa lamaaf of kenna. Waggaa lamaaf kan inni of kennu si maalidha? Akkasitti dargaggoota jechaadha. Of kenna. Maaliif of kenna? Hojii dhimma mormoonizimii irratti qindaa'ee isaaf of kennee labsuudhaaf bakkee ba'a jechaadha. Innis dhugaa ba'a. Akkasitti dargaggoonni waggaatti 18,000 ergaa wangeelaa raawwatu gaa isaaniif wangeela gaa waggaatti 18,000 oltu bobba'a barsiisa sobaa kana barsiisuudhaaf. Xiyyeeffannaan barsiisa isaanii immoo bakka kolleejjii, bakka mana barumsaa adda addaattidha kan isin dhibu. Yuunivarsiitii adda addaa, iddoo dhaabbata gurguddaattidha kan isaan barsiisan jechaadha. Beektota adda addaa qabu of keessaa akka beektota qabanitti dubbatu. Dhaabbata adda addaa biyya alaatii qabu kan isaan deeggaranii. Soba isaanii dhoffachuudhaaf immoo kan isin dhibu hamilee isaanii fi namoota waan eeganiif hamilee isaaniis mooraalii jechaadha. Kan isaaniis kan namaas hin eegu, kan namni waa irratti hin naqqaaneef jechaadha. Namoota baay'ee biratti ulfinaa fi fudhatama guddaa argataniiru kan isin dhibu. Nama kabajuun isaanii, nama jaallachuun isaanii, namatti dhiyaachuun isaanii baay'ee amala addaati. Kanaaf namoota gowwoomsuudhaaf immoo amala kiristaanaa tokko tokko argisiisu. Fakkeenyaaf wanti isaan argisiisanii keessaa wantoota akka alkoolii, wantoota adda addaa kanan fayyadaman amala kiristaanaa keessaa. Walumaa galatti jarri kun amalli isaanii kan akka bunaa, kan akka sha'ee, kan akka kookaa kollaa, kan akka alkoolii fi kan akka tamboo hin fudhatanii. Waan isaan kanan fayyadamneef immoo jireenya isaanii eeguudhaaf inni kun baay'ee isaan gargaareera. Namoonni jarri kun jireenya isaanii qulqullummaatti eeggataa jiru jedhanii waan amananiif tamboo keessumaa alkoolii kana kanatti waan hin fayyadamneef namoonni baay'een okee jarri kun saba wangeelaa jedhanii namoota kana duukaa hiriiraa jiru. Kanaaf miidhaa guddaa keessa galaa jira sabi keenya jechaadha. Daraa akkasin of eeggattanii. Egaa yeroo kana laallu kan isin dhibu ammatu wantoonni akkas akkasii kun baay'ee babal'atee biyyi kun irraa hafamoo hin hafuu kan jedhu isuma hundumti keenya beennuudha jechaadha. Kanaaf daraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Seenaa jalqabamuu amantii mormoonizimii kana gabaabaatti isinitti yoon hime natti tola. Gaariidha, waa beekuun gaariidha jechaadha. Seenaan jalqabamuusaa kan amantii mormoonizimii kuni nama maqaansaa Yoosef Ismiis jedhamuuniti bara 1830 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyya Niiwuorkittidha kan inni jalqabe. Yeroo jalqabaatiif kan isin dhibu miseensota nama 6 duwwaa qaba. Namuma 6 eegalee yeroo ammaa kana immoo kan isin dhibu miseensota miliyoona 6 qaba. Baay'ee barumsi sobaa hojiin seexanaa kun biyya lafaa irratti babal'ataa jira. Kan isin dhibu namichi dhimma amantii kana jalqabe immoo Yoosef Ismiis jechuu kooti Ameerikaa tiidha kan inni jalqabe. Inna Ismiis Ameerikaadha. Namni kun nama Vermoont namni
Yoosef Izmiis nuti jennu kun jechaadha. Vermoonit kan jedhamu kan jedhamtu nama maqaa akkasii isteetii xiqqoo tokko keessa kan jiraatu biyya akkasii keessa jiraata. Muddee 23/18/5tti nama biyyattii sana keessatti dhalateedha. Abbaan namicha kanaa baay'ee hiyyeessa ture. Abbaan Yoosef Izmiis jechuudha. Kanaaf Yoosefii kan isin dhibu akka seenaan kun jedhutti, akka seenaan barumsichaa jedhutti albuudaa yookiis qabeenyaa argachuu fi lafa qotee jiraataa ture abbaan Yoosef Izmiis jechaadha. Akkasumas namichi kun hojiin itti fayyadamaa ture, hojiin ittiin jiraataa ture. Abbaan hundeessaa amantii Mormoonizimii abbaan Yoosef Izmiisii xonqaayii ture ofii isaatii. Dhagaa lafa keessaa baaseetu waan fuula keessan duratti isin eeggatuun isinitti hima jedhee waan fuulduraan isinitti hima, waan isinitti dhufaa jiru jedheetu namoota gowwoomsaa ture. Dhagaadhaanitii waan tokko tokko ilaala jechaadha. Namni kuni umurii waggaa 12 hanga 20 yeroo turetti nama baay'ee kashalabbee nama karaa gadhiisee ture ofii isaatis jechaadha. Innaa bara 1820tti akka lakkoofsa Awurooppaatti immoo namni kun akkas jedha ture. Warri Waaqayyo abbaa fedha, Waaqayyo ilmi itti mul'atanii hedheetu waldaa kiristaanaa hundedha. Waldaan kiristaanaa Waaqayyo abbaan, Waaqayyo ilmi, Waaqayyo Hafuura Qulqulluudha warri odeessan kun jedha. Hundi isaanii akka badanii natti meera naanii ani dhagayeera, sagaleen dhagayaniidha. Waaqayyo abbaa, ilma, Hafuura Qulqulluu warri jettu kuni hin baddi jedhee ani sagaleen dhagaye qaba, hin baddi jarri kun hedheetu bara 1820tti ofii isaatii ani sagalee dhagayeera jedhee erga akkasii fudhatee ka'e. Egaa har'as jiraachuu danda'u obboloota koo, ani sagalee dhagayeera, ani sagaleen sii baasa, sagaleen sii baasa, sagalee naa baasi warri dhan kuni sagalee isaan dhaga'anii sagalee attamiiti laata kan jedhu yoo adda baafanne baay'ee nu gargaara. Kanaaf iyyuu amantii kamiin hordofna ree jedhee gaafadhee jennaan immoo dhagaa wanti inni dubbatu Waaqayyo abbaa fi ilmi natti mul'ataniitu jedha. Hundinuu dogoggora waan ta'anii fi kamiin hin hordofinnaan jedhanii jedheetu deebii kana akkasitti deebisa. Egaa wanta inni dubbate kan biraan illee baay'een jiraachuu danda'a. Kanaaf ani nama sagalee fudhatee ka'eedha. Ani nama ergaa baatuudha jedhee nama ofiisa aggaannanaa. Sagalee kana egaa baay'ee nu barbaachisa obboloota koo. Barumsi kun yeroo nuti amma keessa jirru keessatti baay'ee barbaachisaadha. Gara biyya keenya biyya kanaatti baay'ee babal'ateetu jira. Maddi isaa biyya alaa ta'uunsaas beekamaadha. Macaafa amantii Mormoon kan jedhu ilaalluu laata? Macaafa amantii Mormoon. Macaafa mataasaa qabaa kan isaan irraa dubbatanii. Macaafa Mormoon yookiin immoo The Book of Mormon jedhama. Macaafa qulqulluu keessaa walitti qabeetu Waaqayyotu natti mul'isee jedha. Waaqayyotu natti mul'ise jedheetu barsiisa. Walitti qabee ani koo Waaqayyotu natti mul'ise nama mul'ataatedha. Baay'ee nama dhiba. Kanaafi waa'ee dhimma macaafa amantii Mormoon kana yeroo ilaallu baay'ee waan nama jibbisiisu, waan namatti hin tolleedha kan inni dubbatu. Maal jedhaa? Macaafa qulqulluu keessaa walitti qabeetu waan tokko tokko guuranii Waaqayyotu natti mul'ise jedha namni kun. Akkuma Mohaammed fakkeenyaaf Rabbitu Quraanaa harka isaatiin barreessee karaa garbeel narra buusee natti tagziilee iqiraanaan jedhe dhufee narra buusee dubbisinaan jedhedha. Himaa seenaa dhimma Islaamaa yoo ilaalle jechaadha. Akkuma kanaa akkuma Mohaammed jecha sana jedhee
akka matsaafa kanaattis matsaafatu narra bu'e ani matsaafa qabaa dhagaa Yoosef Ismiis inni nuti jennu jechaadha. Wayiin amantii mormoon immoo kan isin dhibu amantiinsaa baay'ee nama dhibaa. Akkas jedha doktariiniin isaanii yeroo tokko Waaqayyo akkuma keenya nama tureedhu. Maal ture Waaqayyo? Waaqayyo ofii isaatii maal ture? Akkuma keenya har'aa kana nama ture Waaqayyo. Waaqayyo maalidha jedhu nama. Namuma kanatu maal ta'e ol jedhe baay'ee guddateetu Waaqa guddaa ta'ee malee Waaqayyo namaa jedhaniitu barsiisu. Barsiisa akkasii laatu. Waaqayyo akka ammaa kana hin turre suutaaniiti akka har'aa kana ga'uu danda'e jedhanii barsiisu. Akka har'aa kana ga'e hammam ga'e jettanii yoo isin gaafattan immoo maal deebisu ree? Hamma har'aa kana suuta guddateetu yoona ga'e hamma kana ga'eedhu. Waaqayyoon guddataa ijoollee. Hin xinnaataan guddataa Waaqayyo. Barsiisa seexanaati kun Waaqayyo isa haa ifatu malee. Kanaatiifi kan biraa waa isaan barsiisanii namni iyyuu booddee Waaqa ta'a. Atumti mataan kee maal taata? Waaqa taata jedhaniitu barsiisa akkasii barsiisu. Dogoggora guddaa, rakkina guddaa kan of keessaa qabudha. Barsiisni jarri kun laatanii adaraa keessanitti of eeggadhaa. Waa'ee sadan tokkummaa immoo amantiin mormoon yookiin immoo mormoonizimiin maal jedhee barsiisaa? Waa'ee sadan tokkummaa Waaqayyoo hin amananii. Waaqa sadiitu jira jedhanii Waaqayyoo sadiidha jedhanii akkasitti fudhatu, akkasitti dubbatu. Fakkeenyaaf kanas akkaataa isaan itti hubatanii abbaaniif ilmi fooniif lafee qabu jedha. Abbaan lafee qabaa, ilmis lafee qabaa. Hafuura qulqulluu duwwaatu immoo fooniif lafee hin qabu jedheetu barsiisu. Waa'ee Yesuus irratti waa isaan barsiisan tokko baay'ee kan nama gaddisiisudha. Innis Waaqayyo abbaa wajjin gonkumaa walitti dhufeenya hin qabu Yesuus jedhanii barsiisu. Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaa wajjin walitti dhufeenya gonkumaa hin qabu jedhanii barsiisa akkasii barsiisu. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu aniif abbaan tokko, ani abbaa keessa abbaanis na keessa jedheetu dubbata. Darbee sagalee Waaqayyoo maqaa Waaqayyoo abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti dhaqaa saba hundumaa cuuphuudhaan bartoota koo godhaa waan inni isin barsiise immoo eeguu isaan barsiisaa jedhai. Isaan garuu kanan fudhatan egaa maal jedhu gonkumaa waliin beekanii jedhaniitu Yesuusin qofaatti baasu. Darbee Yesuus Kiristoosii wanti isaan jedhan tokko jira. Innis maalidha? Elohimiidha Yesuus. Elohim Mikaa'el fa'i. Yesuus jechuun ikkoo Elohimiidha. Mikaa'el fa'iidha. Addaamiidha jedhanii maqaa sadaniin waamu. Gonkumaa Yesuus Kiristoos waaqa miti jedhaniitu mormu. Akkasitti barsiisu. Akkasitti fudhatus immoo jechuudha. Wanti baay'ee nama gaddisiisu inni kan biraan Yesuus obboleessa hafuura Luuseferiiti jedhanii barsiisu. Yesuus obboleessa hafuura maalii? Hafuura Luusiferii. Obboleessa diiyaabiloosiidha Kiristoos jedhanii barsiisu. Kan isin dhibu macaafa qulqulluu keenya yoo ilaalle Yihuudoonni akkas jedhan mitiire inni humna hangafa seexanaatiin hafuurota moota baasa ittiin jedhan miti Yesuus Kiristoosiin. Jarri kunis obbolaadha hafuura hamaajjii Yesuus obbolaadha jedhaniitu barumsa kana laatu barsiisa akkasii barsiisu. Yaada ilaalcha warra Yihuudotaa durii sanatu keessa isaanii jira jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisudha. Yesuus kan dhalate Waaqayyoo fi Maariyaam wal qunnamtii saalaa godhanii jennaan Yesuus dhalate. Kanaaf Yesuus ati jettu kunis namumaa Waaqayyotu Maariyaam ijji wal qunnamtii saalaa godhanii achumaan dhalate jedhaniitu dhimma kana akkasitti barsiisu. Seexanni kun hamma kanatti maqaa Waaqayyoo gadi buusee fayyina keenyatti bu'ee barsiisa akkasiitiin bobba'ee jira addunyaa irratti. Adaraa keessan yoo of eeggattanii baay'ee gaariidhaan isiniin jedha.
Waa'ee fayyinaa irratti immoo namni akkamitti fayyaa kan jedhu yoo gaafattanii waa'ee fayyinaa irratti kan isaan dubbatanii amantii lamatu jira jedhanii barsiisu. Amantii tokkoffaani fayyina waliigalaati. Fayyina waliigalaa yeroo jennu kan isaan barsiisan hundumtuu du'aa ni ka'a jedhu. Du'aa ka'uu waliigalaatti ni amanu. Warra wangeela haara'umsaa mormoon utuu hin dhaga'iin kan du'anidha warri kunidha. Warri wangeelli mormoon egaa mormoonizmiin haara'umsa jireenya namaa kan haaressuudha jedhanii barsiisu. Warri kun utuu hin dhaga'iin warri du'an du'aa ka'uu waliigalaa jeneraal risaaleeshinii ni argatu, ni ka'u, du'aa ni ka'u, hin dhaga'iin du'an waan ta'eef jedhaniitu barsiisu. Lammaffaan immoo fayyina lammaffaa kan jedhamutu jira. Fayyinni inni lammaffaan wangeela mormoon kan fudhataniif ta'a. Warri kun immoo warri wangeela mormoon fudhatan immoo warri amantii mormoonizimii fudhatanii ammas fayyina argatu ka'anii jedhanii barsiisu. Fayyina argachuuf immoo wantoota 8 raawwachuu qabda jedhaniitu seera tumanii jiru. Namni tokko fayyuudhaaf waan 8 raawwata. Tokkoffaani amanii jedhu eeyutti mormoonizmiitti amantaa. Lammaffaa qalbii diddiirradhu eeyutti akka amantii seeraa mormoonizmiitti. 3 cuuphami eeyutti maqaa mormoonizmiitiin. Arfaffaan harka mataarra kaa'utti amanu eeyutu harka sirra ka'a, nama amantii sana geggeessutu harka sirra ka'a. 5ffaa miseensa waldaa ta'ii. Miseensa waldaa eessaa yoo taate fayyina bara baraa argatta, kan mormoonizmii jechaadha. 7ffaa seerota eegi. Seera mataasaa danda'e qaba. Seera bultoomaa jechaadha waldaan suni. 7ffaa kan itti fayyuun si barbaachisu yoo fayyina barbaadda ta'e Yoseefii fi bakka buutota isaa maal godhii tajaajiltoota Waaqayyooti jedhii fudhadhu jedhu. Yoseefii fi tajaajiltoota isaa har'uma warri amantii mormoonizmii fudhatanii amantii kana geggeessaa jiran isaaniin amanuu qabdaa, isaaniin fudhachuu qabdaa, isin kan Waaqayyoo jechuu qabdaa. Yoo akkas ta'etiin fayyitaa. Qabxii 8ffaan immoo amala gaarii qabaadhu. Amala gaarii kana qabaattennaan ati ni fayyitaa jedhaniitu barsiisa akkasii barsiisu jara keenya. Waaqayyo gooftaan hubannaa nuuf haa laatu. Waan tokko amanaa, waan tokko amanaa. Waaqayyo nun dhiisu hamaa kanatti. Waaqayyo nun laatu rakkina kanatti. Barsiisa haxaarotaa jedha macaafni qulqulluun. Barsiisa haxaarotaa isa rakkina qabu sana, isa dhugaa micciiru sana. Akka inni ka'u hafuurri qulqulluun adda baasee keessaa baasee hin dubbata jedha mitiire. Haxaarota kun barsiisa hafuura hamaadhaan geggeeffamudha kun. Kanaaf akkasiin of eeggattan jaalala Waaqayyootiin isinan gorsaa, isinittan hima. Barumsa kanaa waldaa keessaniif, tajaajiltoota keessaniif sheerii godhaatii waliin gahaa haa dhaggeeffatanii. Gaaffii yoo qabdu ta'e immoo kunoo lakkoofsi bilbilaa asirra jira. Na gaafachuu dandeessu. Amma Waaqayyo nu gargaaree itti fufnee barachuu dandeenya. Gaaffiif deebii geggeessinee wal gargaarraa. Jabaadhaan isiniin jedhaa. Guyyattiin dhiyaatteetti barri bara dhumaati yaa ijoollee Waaqayyoo, jabaadhaan isiniin jedhaa. Gooftaan hubannaaf ogummaa nuuf haa laatu. Jal'inatti of eeggannee ayyaanaaf araara Waaqayyoo keessaa akka deddeebinuuf Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Maqaa Fayyisaa keenya Gooftaa keenya Kiristoos Iyesuusiin. Waaqayyoon hundumaa danda'u Gooftaan Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Baay'ee eebbifamaa. Dhaggeeffadhaa. Warri dhaggeeffattan ri'aaktii godhaa. Gaaffii yoo qabaattan gaafadhaan jedhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Bal'inaan yeroo biraatti fufnaa. Isin haa eebbisu Waaqayyo.